barbaada. Erga gaaffii lama kan gaafadhu naa eeyyamame. First of all, haadha seenaa intala sanyii mootii fuutee hin gadditu. Gammachuu guddaadha kan isin sii laataa jirtu argaan jira. Garuu amma ati gara fuulduraatti haadha manaa yookaan jaartii biraa lammeeffachuu ni barbaaddaa? First gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaan erga gara Kaayiroo kana deemtee yoo xiqqaate waggoota baay'ee lakkoofsisteetta aniifati. Tiiktaakiin kun maal maal osoo hin dhufin waggoota dheeraa yoo xiqqaate waggaa 6-7 ol dura ol beekna. Haati seenaa yookiin dubara faana qaamaan si agartee beekti? Or qaamaan yeroo siin jedhu noormaali yookiin ati immoo haadha seenaa nama biraa faana agartee beektaa? Sana booda maaltu uumame? Toon sobinnaa deebisa. Okay. Thank you. Xumureera. Galatoomi Daayirektarri kiyya. Kun egaa gaaffii istiidiyoo keessaa ka'edha. Gaaffii gaasaan si gaafatan kana Akkami dubara akkami yookiin dhiira akkami? Kan biraa asirratti jaalattee beektara? Min ayinatti No. dhiiraanoo min ayinatti dubartiinoo? Jechuun kiyya jaalalaan osoo jirtanii otoo waliin fuudhin otoo mana takka keessa waliin hin jiraatin noormaalii wal kajeeltuu wal niyyattu garuu akka tasaa ati bakka bunaattis ta'uu kaaffee wayiittis haa ta'uu ati chiikii biraa qabattee or isheen nama biraa qabattee agartee beektaa yoo sin mudate immoo maaltu ta'e sana booda. Hin dabsinati haasaa. Okay, laa addaan baafachuu dansuuf miti. Ati haadha seenaa dhiira hojii argitee beektaa isa jedhu sanii fi dhiira hojii miti jaartii obboleessaa hojii guyyaa tokko walama argan kophama argan gisee isii ergu kophaa deemti. Namatti dhiyaatu natti fakkaate amala hin qabdu anatu xiqqoo barsiise malee hin agarre jechuudha. Dalagaa irraa dhuftee gabbaate guyyaa lama hojii dalagaa deemti waan akkasiitiin agarreeni. Isiin yoo dubartii wajjin si argitee beekti isa jedhuu fi argitee beektu odeeffannoodhaan wal lollee beekti. Oduu guuruudhaan jechuun gaafa sanii tabiraa qabaa minaaminiidha kuri durriidha jiraamidha jechuun yoo tokko si mul'atu odeeffannoodhaan itti himamee jechuun dubartii wajjin gadda namaa dhaqee achi itti himanii naa dawwaltee wal lollee beekti. Gaafa haarawaa san jechuudha. Haga lafa barattu. Qabatama wanni isiin evidensii ijaan na argitee na qabe tokko hin jiru. Odeeffannoo funaannattee wal lollee beekti. gaaffii ta'a. Kanaafuu jira Gaaffii gaaffii biraa. isa gaaffii lammaffaa fuutaa jetteefi ani osoo ammatti maallaqa jaartii nama nyaachisu hin qabu. Biyya bakkaa jira, rifuu jira, kiraa manaatu jira, masruufa maaltu jira. Maallaqa jaartii lama nyaachisu hin qabu. Gaafa haftaamii ta'ee duniyaan jaartii lama sadii afuris ta'u naa nyaachisu horadhe argadhetti immoo ilmoo islaamati ilma sheekati shari'aan nan daangessu fuudhuun mala fuudhu dhabuun mala allahu alam ammatti diskoortii na sadaqattoo jiraatti no problem. Hello naa jettu gizee ati seenaa rafte. Okay. Hayyee guddaa galatoomi. Shaqqalachuu Ogeessi mudaamni kaameeraa. haadha seenaa dhaltee faashu shaqqalachuu yoo ta'e malee ammatti fuudhaaf qophii miti. Refuujiidha. Am refuuji. Thank you. Hayyee hedduu namatti tola. Rabbii haadhuma seenaa baay'ee siif haa godhu. Bakkuma Amiin. baay'ee buutee isheen si haa kunuunsitu. Amiin. Tole. Sinimmoo Hayyee. filatamaa. Eh, Tole ogeessi kaameeraa qabdaa? Isin gaafatanii jirtan. Hayyee guddaa galatooma. Amma adda ba'umsa gaa bakka badhaasaatti doktorri dhuguma. Doktoruma dhugaa maqaa bareedaa si moggaasteetti. Umuriin keessan haa dheeratu. Horaa dagaagaa lafa guutaa jedhamtuu isin hin argini. Geemmi tokko Hamaafamtu tokko goomattu dabalatee inaaftu. atii fi abdii anaa fi keessumaa. Ichiirraa qabu yaa.
Ayyee Maal? itti fufnee Baay'ee hundi keessan taappii naa qora afaan na goysanii yaadamee biraa deema. bishaan dhuge. Na goysita afaan. Kun gaafatti keessummoota kiyya gaggeessuudha waan ta'eef taataaf godhaa. Hundi keessan dabaltaaf dooktorii kenna wiistaandi wiil dooktor jedha namni kuma afurii dhibba Har'a torba. icciitatu bahee gaaffii yeroo dheeraa har'a boru nu Namni gaafattaa boba'aa ta'uu keessummaa akka dhageeffachuu jedhu namni har'a kuma shanii baasne. maa gootan yookiin taappii goraa yookiin narraa deema. Yesauma wallahi አምስት ሺህ ሰው እኮ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብለዋል። Yoo injifanne gaaffii biraa dooktoriin gaafadha. Taappii gora. Afaan na goysite durii erga arganne irraa wallah. Taappii gora kan. Dhugummaa keenya dabarse. Viidiyoo waraabatu nama kuma shantu as ta'aa jira bar wallahi ajaa'iba. Oromoo Oromoo kana kabajamoo. Abbaa Caamsaa welcome የድሮን ዘመድ everything Guys, ililli dafaa guuta ililli dafa. abeet yaa feemasii lama likkii rabbi sinaa kabaju rabbi sinaa kabaju kabajamaa every double no everything double lamaan lamaan guys habiboche lamaan ለራሴ ጊፍት ሰጥቼ ላሸንፍ እንዴ? Anaafsi waliin miti anaaf kenniti immoo anaaf shir ofii kennuun hin danda'amu. isaa Silaafii ofiin fayyada jedheetii bar. deemtanii namaan Fayyaduu ofumarraa taate dhugaa jettu. Ana beektaan waan itti godha actually. Amma keessummaatu jira. Mooneetii biratti takluu biratti nan qaanisiin jedheeti malee likkiin si galchaan beekta gaa. Diinoo. Amma daayirektara kiyya waan taateef